Tole, nagaanii fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessa? Ani nagaa kooti. Har'a meeshaa xiqqoo wayii mucayyoo tokko na biraa qabdi. Poostisumaan isinii godha jedheen kan ajajatte. Rakabootii kan akkuma argitan yeroo kanatti hin jiru bakka rakabootiin kun dhaabateera. Jimma daandiin rakkisaa waan ta'eef hin fidanii. Isheen rakabootii lama, minxaafii lama, shinii darzana tokko, masoobii biddeenaa lama, masoobii warqii lama. Na ajajatte akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanii. Asumaanis gatii isaa baruus dandeessu. Agamis akka ittaan viidiyoo lama hojjechuu akka hin dhandheef gatii isaa faana isiniifan hima. Minxaafiin abbaa meetira tokkooti birrii kuma tokko meetira tokko jechuudha. Meetira hir'uun seentimeetira 80 minaaminoo taate birrii 800 fa'iitiin jira sagaliin. Meetira tokko kuni waan ta'eef birrii kuma tokko. Ammallee 200 ta'e kan ishiidhaa bitee tureera. Ji'a lama ol na bira ta'eera. Suruma kan hin bite jechuudha. Ol sadiiwwan ta'a jechuudha. Rakabootiin immoo birrii 950. Birrii 950 bite lamaasaa jechuudha. Masoobiin daabboo akkuma argitan 2,500 kan biddeenati. Kan daabboo 500 akka ta'e hin beektu. Kuni kan biddeenati. Kan migiraati birrii 2,500. Asitti masoobii warqiidha. Masoobii warqiin kan madaabaraati kuni birrii 2,800 bitame. Danteelinsaa 600 bitame. Kan masoobii biddeenaa 300 bitame. Akkuma argitan kun kan biddeenaati madaabaraadha. Migiraan kan hojjetame xiqqaa kan jedhe diizaayinii bareedduudha. Waan hamaatamuyyuu hin qabu jechuudha dhugaa. 3,000 galee jedhaniiru hamma ijoolleen bitatan tokko. Ana biratti bitee suuqii kaa'ee kan argite dhaqxee bitatte dhugaa waaqa birrii 3,000 hin binne jette. Ana bukkeedha miizana wayii kan qaban jechuudha. Asitti masoobii kan madaabaraati. Akkuma argaa jirtanii. Danteelinsaa 600. Masoobii warqii baay'ee waddatee jira dhugaa waaqayyo bayyeessus mara basmaa yoo hafe maal marakkoo qaban jedhan innaa tokko tokko dhugaa. Kunis kan biraati. Irraa gadee waan hin waraabuufi mataa guddaa isinitti fakkaate. Otoon qaxxee kaameraa seechi waraabee sirriitu dhufe. Hodhaansaa garuu xiqqee kan jedheedha. Taphattuu ishiiti ishiin kuni. Kana fakkaata meeshaa kanan bitee fi gaafii yaada qabaattan na gaafadha. Asitti wanti inni tarii hin argamu isiniin jechuu danda'u. Rakabootiin kun xiqqoo ishiin ulfaata. Hin dhufu ammatti Jimmaa dhufaayyuu ture. Daandiin gaara rakkisaa jira. Itoophiyaa keessa dhagaa jirtu torbee lama cufuu torbee tokko cufuu. Akkuma fe'anii hamma sitti fufanii kun torbee tokko dheengadda saaqanii kan cufanii amma immoo torbee lama cufuutti deemu. Shinii kana birrii 850 hin bite. Darzaana jechuudha. Kana fakkaata yaada gaafii yoo qabaattan natti hima. Walumaa galatti